Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhaa nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jechaa hordoftoota kiyya hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa nan qaba jechuudha. Egaa samoona kana maalidha rakkoon keessanii maalimmoo walitti kaatanii warreen jettan jechuudha ifa isinii godhuu fi akkasumas immooyyuu abbaan miliyoonis waan tokko jedhee jira jechuudha. Egaa kuni hundi fedha isaa waan hin taaneef jechuudha. Fedha isaa waan hin taaneef gadi bahee waan baay'ee haasa'eeti jira jechuudha. Waan baay'ee dubbatee jira. Ani immoo egaa namni tokko gaafa biyyaa bahu kaayyoo qabaa mitiiree namoonni hedduun keessan erga mana qabaattee biyya alaati fi deemuu fi biyya ormaa deemuu fi maalituyyuu nama maraachaa warreen itti komitti barreessitan jettuu hin quufte kunniin keessan immoo abbaa manaa gaarii argatte kanatti jettan jechuudha. Abbaa manaa gaarii argadhee argachuu baadheyyuu jechuudha. Warreen sobaa kuni soba keessan eegaltanii jirtu warreen naan jettan kunooti kana arguu dandeessu jechuudha. Kuni kanis yoo sittiin baachaa jiru jechuudha. Shaaraa jechuudha. Kana fakkaata kinoo suuraan kiyyas akkuma argitan maqaan kiyyas irra jira jechuudha. Akkasumas kinoo waa hedduu tasirra jira jechuudha. Kuni amma koppii ta'ee wanti hundi xumurameeti galee jira jechuudha. Isin jechuun barbaada. Yaa wanti kun soba akka hin jenneef jechuuf isinitti kun ragaadha jechuudha. Ragaa qabatamaadha. Isinin jedha kanarratti immoo aansuudhaan gaafa kaayigaa rabbiin keenya nu gargaare siyoosi jechuun dhugaa dubbachuuf taanan siyoosi jechuudhaan waan akkanumaanii wayii waan argitanii sobanii ijoolleetti taphatan wayii wanta akkasiin natti fakkaachaa ture jechuudha. Amma immoo yoon irra gadi bu'eetoo keessa gadi bu'eetoo yoon laalu siyoosiin kun tokkoffaa irratti ijoollee afaan hin beeknee fi baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu warroota hojii hojjetee tanaan dura hin beekneef wantoota tokko meeshaalee mana keessaa waan adda addaa itti himuudhaaf beeksisuudhaaf yeroo sanitti aga afaan baratanitti xiqqoo wanni isaan beekan kun isaan jalaa hin baddu waan ta'eef beekuu danda'u jechuudha. Egaa keessattuu jechuudha kanneen maashinii manaan xaragan jechuudha. Uuvarii yookaan immoo afaan ingiliffaatiin vaakiyuum jedhama. Vaakiyuumii kana anuuyyuu jechuudha achitti baradhe vaakiyuum akka jedhamu. Afaan ingiliffaatiin vaakiyuum akka jedhamu jechuudha. Akkasumas immoo tartiiba mana fincaaniitiin qulqulleessan tartiiba isaatillee jechuudha kan himanii waan hundaa jechuudha. Akka hidhibneef gaafa achigaan osoo shintibeeti qulqulleessiniin dura maal gochuu akka qaban mana fincaanii jechuudha. Harka isaaniitti akka gwaantii yookaan immoo kafaaz jedhama biyya afaan arabaatiin kafaazisaan. Siyoosiin baay'ee ulfaataadha jechuudha. Siyoosii maleellee biyya arabaa kamiyyuu afaan beekte beekuu baattettu deemuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo jalqabaa sanillee jechuudha. Kanaaf jechuudha wanti ni hafee wanti duubatti deebi'eef malee wanti soba ta'ee asirratti hin jiru isiniin jedha waa'ee deemsarratti jechuudha. Egaa siyoosiin kun immoo waanuma gaafa achi deemnu qofaaf nu fayyadu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf warri dhiiratillee warroonni nu faana baratan jiru jechuudha. Dubaayii deemte, Suudii deemte, bakka barbaadde deeme afaan beekte, afaan beekuu baatte ittuu siyoosiin barbaachisaadha. Akka salphaatti warroonni ilaalaa jiraniif inni isiniin jechuu barbaade jechuudha. Yeroo tokko shamarran yeroo siyoosii baratan jechuudha. Warreen tiktook irratti gadhiisanii jiru waraabanii afaan isaan baratan. Garuu wantoota hin beekne barachaa jiru jechuudha. Wanta hin beekne barachuun immoo waan badoomaa miti jechuudha. Badooma hin qabu. Egaa siyoosii jechuun waan cimaadha isiniin jechuu barbaade akka waan qaldiitti akka waan taphaa wayitti ilaalee ture dura akkasuma mun baradhullee jechaan ture jechuudha. Keessattuu baradhu ulfaataadha jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf ani immoo yeroo sana akkana seene waan salphaa wayii se'e egaa afaan beekee erga afaan beekee hin hojjetu jechuudha. Mucayyoo takka
torba sadii erga dhufte torba sadii ganaa torbanitu hafe deebi'uudha fi sana keessatti siyoosii barachaa jirti jechuudha. Eeyyamaan dhufte waan barbaadan dhufte amma sirumaayyuu seerri isaa ni jijjiiramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf duraan siyoosii qabaattee siyoosichi keessatti jalaa badee biyya arabaa dandeema hoo jettee siyoosicha barachuu hin dandeessu ragaa malee jechuudha. Akkamitti akka bade maaliif akka bade ragaa hojii fidattee dhuftee siyoosicha san baratte jechuudha. Ragaa barreessistee fiddee akkasuma immoo yoommootu jechuudha barattee hin qormaatamtee fakkeenyaaf osoo galmooftee osoo baratiin gaafa nan baradha jettee hiriyoonni kee gaafa sifaana kan dhufan sun sifaana galmaahan hiriyoonni kee sifaana galmaanii baratanii qormaataman hiriyoota kee biraati gaafa haftu osoo kufis sababa tokko malee yeroo natti toleen baradha galmaa'ee jechuun hin danda'amu jechuudha. Eessa dhattee jedhanii si gaafatu iddoon ati deemte sun murteessaa ta'uu qaba yookaan immoo sababni ati barachuu diddeef sun murteessaa ta'uu qaba malee eega galmooftee kaatee wiixataa fakkeenyaaf wiixata galmooftee wiixata jettee tokko jettee barumsa eegalta. Barumsa himmootu osoo immoo jechuudha hin eegalin haftee torbeen jammaraa rakkoon qabu hoo jettee teesse rakkoo qabaa jechuudha. Sababni ati galmooftee hafteef maali? Sababa quubsaa ta'uu qabaa jechuudha. Yookaan irra deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo eessa dhattee osoo hin baratiin qormaatamtee kuftaanes gaafii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf barataan tokko yoo seeraan barate hin kufu jechuudha. Isinii galee qabxii hundaan hin kufu waan takka dogoggoruun garuu lama dogoggoruu garuu waanuma jiru garuu qabxii hundaan hin kufu. Fakkeenyaaf ka barataa tokko osoo hin baratiin gaafa qormaatame akka haala siyoosichaatti jechuudha ragaa fidataa jechuudha. Sababa hin baratiin kan hin baranne yoo jette sababa hin baratiin san dhiyeessita jechuudha. Wanti hundi waan qalbiitti qabamuu miti isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo deemsi kiyyallee sobaa miti. Abbaan miliyoonis aaruun isaa sobaa miti. Baay'ee aaree jira sababni isaan nan deema jedhee waan ka'eef. Waan yeroo amma samuuna kana daa'ima irratti gaggatee waan an deemuuf jechuudha baay'ee aare keessa jira jechuudha. Kana fakkaataa yeroo biraatti immoo viidiyoo biraa isiniif hin dhufna nagaa inni turaa bulaa isin jenna. Warroonni as biratti gaafii qabdan gaafii gaafachuu